biiroon barnoota Oromiyaa milkaa'ina qormaata naannoo kutaa 8ffaa fi kutaa 6ffaa bara 2017 irratti galmaa ilaalchisee dhimmamtoota barnootaa galateeffate. Biiroon barnoota Oromiyaa nagaa fi tasgabbiin xumuramuu qormaata naannoo xumura barnoota sadarkaa giddugaleessaa kutaa 8ffaa har'a xumuramee fi qormaata xumura barnoota sadarkaa 1ffaa kutaa 6ffaa torban darbe xumurame ilaalchisee qaama milkaa'ina kanaaf gahee olaanaa taphatan hunda galateeffateera. Qormaanni kutaa 8ffaa fi 6ffaa barattoota miliyoona 1,200 ol ta'an buufata yookaan wiirtuu 1,305 keessatti marsaa lamaan kennamaa ture har'a waxabajjii 4,2017 milkaa'ina hunda galeessa ta'een galmeessisuun nagaa fi tasgabbiin xumurameera. Galma gahinsa kanaaf hawaasa keenya dabalatee qaama nageenyaa sadarkaan jiru keessattuu koomishinii poolisii Oromiyaa, barsiisota, hooggansa mana barumsaa fi suppervaayizaroota gumii tiraansfoormeeshinii barnootaa sadarkaan jiran hunda, maatii barattoota akkasumas barattoota qormaata fudhatan hunda, hawaasa barnootaa hunda, hooggansaa fi ogeessota barnoota sadarkaa biiroo hanga aanaaletti jiranii fi qaama qormaata qopheesse Samsee Geejjibee Kuusee iccitii qormaatichaa eegee barattoota biraan ga'an hunda biiroon barnoota Oromiyaa galateeffateera. Milkaa'ina qormaata naannoo irratti galmeessifne kana qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2017 irrattis akka lammeeffannu ammas gurmuu tokkoon akka xumurre deeggarsi dhimmamtoota akka itti qabu biiroon keenya dhaamsa dabarseera. Qormaanni biyyaalessaa xumura barnootaa sadarkaa lammaffaa kutaa 12ffaa bara 2017 Waxabajjii 23 hanga adoolessa 8 2017tti kan kennamu ta'uun isaas beekameera. Ibu itu dah